Aanoleen siidaawwan yaadannoo Oromoota gita bitaa dura dhaabachuun yeroo gara garaatti wareegamaniif ijaaraman keessaa isa tokkodha. Siidaa Aanolee ilaalchisee waan beekuu barbaadan 5 akka hamaan gadiitti tarreesseera. Tokkoffaa siidaan Aanolee eessatti argama? Siidaan Aanolee godina Arsii magaalaa Itayaa irraa gara harka mirgaan kiiloomeetira 10 irratti argama. Qorataa fi barsiisaan seeraa kabimamaa Dr. Biraatuu Kanahii iddoon kun bakka waraanni Minilik Oromoota walitti qabee warra dhiiraa harka mirgaa, warra dubartootaa ammoo harka mirgaa itti mureedha jedhu. Oromoon gita bitaa ofirraa qolachuudhaaf qabsoo waggoota hedduudhaaf taasise keessatti Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsiin adda durummaan heeramu jedhan. Bakki siidaan Aanolee kun itti argamu ammoo bakka Oromoon Arsii waraana Minilikii fi gita bitaa yeroo sana dura dhaabatee gatii baasaa turedha. Barroo Journal of Oromo Studies jedhu keessatti Abbaas Hajii mormii jabaa Oromoon Arsii waraana mootonni Shawaa bara 1881-1886 taasisan duraa fi duubaan barreessaniiru. Abbaas waraana Minilik kaabaa gara kibbaatti taasise keessaa Aanoleen bakka seenaan yaadatu ta'uu ibsaniiru. Lammaffaa, Aanoleen bakka Minilik itti ijibbaate sitpoof milikeedha. Obbo Biraatuun akka jedhanitti Oromoon Arsii warra diinaa ofirraa ittisuu keessatti, keessumaa bara 1881 hanga 1886tti lola guddaa taasisan. Minilik yeroo gara garaatti duula gurguddaa masaa jamaaf gara Arsiitti taasisee ture. Arsii qabachuu dadhabee aarsaa guddaa itti kaffale. Minilik ofiidhuma isaayyuu nagaarita dibbeen irraa fudhatamee baqatee hanga moojootti haranii sitpootti lubbuudhaan jalaa milike, jedhan hayyuun seeraa kun. Obbo Biraatuuf duula kaabarraa gara kibbaatti sirni diinaa taasisaa ture keessatti mormiin guddaan kan isaan mudate Arsii irratti. Minilik wayita sanatti meeshaa ammayyaa bitaa fi deeggarsaan Awurooppaa irraa argatuun ol aantummaa qabaatus, Arsiin akka adda waraanaa biraa salphaatti hin jilbeeffanneef ture. Keessumaayyuu naannoo Azulee jedhamtutti Oromoonni mormii cimaa taasisaniin waraanni Minilik namoota hedduu 12,000 ta'an ajjeesuu ragaan ni agarsiisa jedhan. Abbaas Hajiis akka jedhanitti bara 1889 mootii ta'uu isaatiin dura duulawwan taasise hunda keessaa Minilik, kan Arsiitti taasise hunda caalaa hamaa fi dhiiga hedduu kan dhangalaaseedha. Lafa bal'aa sana qabachuudhaaf bara 1882 hanga 1887 gidduutti duula masaa jamaaf gaggeesseera, jedhan barreessaan seenaa kun. 3. Bakka hojiin jilchuu qalbii qabsuun itti gaggeeffame waraanni Minilik uummata Arsii kana waan nuuf hin siisan jedhanii sodaataniif bara 1886 Aanolee irratti namootarraa harkaa fi hamma muran jedhu Obbo Biraatuun. Qorattoonni seenaa akka himanitti uummanni Arsii sirna gadaa jalatti gurmaa'ee ofirraa ittisuu yaalus meeshaan hidhatanii turan kan Minilikiin hin gitu ture. Biyyi Firaansis meeshaan Minilikiin kan deeggaraa turan keessaa tokko turte. Humna Arsii isa dura dhaabate kana qabsuuf Minilik meeshaa ammayyaa qofa hin ture kan itti fayyadame. Namoota jilchuudhaaf harkaa fi hamma muruun tooftaa tokko ture. Barreessaan seenaa lammii Firaansii Maarshaal D. Salvaayik jedhamu ragaa harkaa fi hamma muraa hanga tokko ol kaa'uu danda'uu isaas ni dubbata. Obbo Biraatuun barreessaan kun kitaaba bara 1991 barreesse keessatti, lola Aanoleetiin waggoota 15 booda jechuudha, namoota harki murame ijaan ajee barreessuu kan danda'e. Hojii jilchuu kanaan karaa uummanni yeroo Aanoleetti walitti qabamu eeggachuutu ture. Akka ragaaleen ibsanittis, yeroon isaa Aanolee irratti guyyaa seenaa baalii dabarsuu gaggeeffamudha. Ba'a gadaa roobalee fi seensa gadaa birmajii ture, warroonni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seera tumaa odaa roobaatiin gosni 29 bakka kanatti akka walitti qabaman godhame. Minilikii fi suuftonni isaa ammoo guyyaa kana karaa lamaan foonaa uummata itti fixan ijaarrataniiru. Isaan keessaa inni tokko karaa namni seenuu harkaa fi hamma itti muran ture.
Asiin lammata akka inni mataasaa ol hin qabanneef koru qalbii isaa qabsuuf kana godhan. Harkaa fi hamma irraa muranis morma isaaniitti fannisanii akka isaan qabatanii hawaasa keessaa dhufanitti deebisan taasisan. Sanas asiin ajeejilee lammata mormee akka jala dhaabbachuu hin dandeenye hamilee qabsan, jechuun ibsu obbo Biraatuun. 4. Siidaan Aanolee maaliif ijaarame? Maalimmoo ibsa maalummaa saba tokkoo isa har'aa beekuuf kan darbe qorachuun barbaachisaa ta'a jedhu obbo Biraatuun. Seenaa Oromoon keessa darbe qoratanii yaadachuun kan har'aa simsachuuf baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoon wareegamtoota Aanoles kanuma dhugoomsa. Dizaayinii fi ijaarsi siidaa Aanolee kun gochi badii gita bitaa sirna diina uummata Oromoo irratti raawwatame akkaataa fi bakkaan kan ibsudha. Kaayyoon isa inni guddaan gochi badii akkasii kun akka hin dabalamnee fi dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuudha. Akka isaan ibsanitti, dhaloonni waan uumamee ture kana irraa barachuu qofa osoo hin taane, wanti raawwatame sun beekamtiin yoo kennameef dhaloonni akka nagaa uuman taasisa. Biyya kana keessattis nagaa buusuuf garee qaba. Sababiin isaa warra biyyaa fi uummataaf du'aniif beekamtii kennuun biyyi kun akka isheen nagaa taatu gargaara. Namoonni dhiigni fi lafeen abbootii keenyaa beekamtii argateera. Gatii kaffalamee fi miidhaan nurra ga'e mul'ateera jedhanii boqonnaa sammuu argatu. Uummanni mallattoo keenya jedha gara nagaa buusuutti deebi'a. Siidaan gara lisa biiftuutti galagalee awwaala irratti harki mirgaa hamma of irratti qabatee dhaabbate yaadannoo wareegamtoota mallattoo gocha diddaa gabrummaa fi tokkummaadha. 5. Siidaa Aanolee irratti gaaffiin eenyuunii fi maaliif ka'e? Siidaan Aanolee dhaabbachuu ilaalchisee ejjennoo lama walfaalleessaniitu jiru. Gareen siidaa Aanolee dhaabbachuu mormuurra darbanii akka diigamuufillee yeroo gara garaa duula gaggeessan warra ol'aantummaa sirna diina deeggaranidha jedhu obbo Biraatu kananii. Akka warri morman jedhanitti, tare jedhamee saba Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudhaaf jedhameeti malee waan dhugaa uumameef miti siidaan kun. Gareen lamaffaa ammoo siidaan Aanolee yaadannoo akka gita bitaa diina dura dhaabbachuuf haasaa kaffalameeti jedhanii fudhatu. Akka obbo Biraatuun ibsanitti, maaliif siidaan kun dhaabbata jedhanii warra bu'aniitu rakkoo biyya kanatti uumaa jira. Yakka bara sana raawwatame caalaa kan hammaataa ta'u, kan isaan yeroo ammaa maaliif namoota gocha suukkaneessaan dhuman sanaaf yaadannoon tabaara jedhu obbo Biraatuun. Miidhaa ture beekamtii dho'achuun yookaan haaluun biyya balaa irra buusa malee furmaata hin ta'u. Asiin aga siidaan kun achitti dhaabbateen booda nama tokkoyyuu hin tuqne. Kanaaf, siidaa Aanolee kana irratti mata balleessiin yookaan haasaa bara sana kaffalame wanti busheessu yoo dhufe uummata beekamsiisa jedhanii amanu. Gochi akkasii hin raawwatamne uummata walitti buusuudhaaf yaadameeti jechuun ijaaramuu siidaa Aanolee kana kan morman jiru. Akka obbo Biraatuutti, warra abbootiin isaanii harkaa fi hamma muran caalaa kan nama madeessaa jiran warra siidaan Aanolee maaliif ijaarame jedhanidha. Isaan kun of qusachuu qabu jedhu.